maaliif hojjettanii gaafa mootummaa keessa ture adda bilisummaa Oromoo mootummaa Itoophiyaa keessa ture warra dura dhaabbate maaliif adda bilisummaa Oromoo kana keessa seenee walabummaa barbaanne karaan kun nun baasu kajee lakkoofsaan baay'ee xiqqaa warra sadiin takka waliin dhabe akka nama tokko inumaan hin galateeffadhe irra turan dubbisanii hanga xiqqaa har'a karakkisaa jiru jala sanii miti. Warra gaafas waan kana keessatti qooda fudhate faatu maaliif garaagarummaa yaadatu nu rakkisee jedhu. Inni kun baay'isee na dhibaa kana faarratti akka namni yeroo dabarsine gochuu barbaachisa. Kanummaa immoo kanarratti falmaan yeroo irratti dabarsinu eegaa mootummaan alagaa tafalmaa jiru tafalmaatis ture irraas falmuuf daranitti qophoofna jennu mirga hiree murannaa fudhattee hojiirraa si qolchin malee heera sirra barreessitee lafa keesse kana irratti yeroo balleessina gareen keenya hin barbaachisu wanni kanaati yoo agarru amma warri Itoophiyaa keessatti qabsoo bilisummaa Oromoo murtoofti jee mootummaa keessaas ni jira sirna jiru keessatti hojjechaa jiru. Addi bilisummaa Oromoo murnoota isaa adda addaatis qabatee sanirraa ala jira. Lachuu huma argamsiisan jiran kan mootummaa keessa jirus ka seera jiru hin hojjedha jees rakkate. Addi bilisummaa Oromoonis mala dhabe. Gaafa immoo gufuun baay'atti walafoo deebi'u jira kan machallanis jaalla. Ififuun rakkisaa jiru. Haala kana keessa jirra. Yaadaan gara ta'uutu nu miidhee kanaatu sochiin dhoorgee jechuun suni falmaa yaada gabaabaa irratti hundooftee natti fakkaata. Ka wal gaafachuu qabnu har'a akkuma kaleessa bilisummaa uummata keenyaatiif mala wal gaafachuu mala dha'u mootummaan irra jirtu akka jaalala adda addaa ibsan haala addaa keessa jirti gargaarsisii ka dur caalaa bal'aadha. Warri sirna isiitiin hojjenna jees rakkate kaala jiruuf rakkate ififuu dhibdee biraa lixaa jira. Kana keessaa bahuu qabna qaanyii keessa jirra. Humna jabeeffachuu qabna ufaaramsuu qabna. Akkitti ufaaramsan akka hedduudha tokko karaa artistoonni jedhaman kana kun babal'achuu qaba. Jaarmaawwanni uummataa ka akka kanaa heddummachuu qabu. Ogummaan qajaaramu haala adda addaatiin qajaaramu. Hangami jala deemee hubadhutti biyya keessas haaluma jiru san keessatti humnoonni garaagaraa gifni uummata hawaasa keenyaa garaagaraa ijaaramee akka socho'uu danda'u jira. Akkitti waliin dhaabbatan wanni hojjetanillee kan wal mari'atan hedduu jira. Karaan jalqabdan kuni karaa gaariidhaa itti jabaadhaan jechuu barbaada. Babal'achuu qabu. Humnoota Oromoo qofaa miti humnoota uummatoota biraa walloota keenyaa wajjinis walhidhachuutu irra jira. Karaan ammoo itti wal jajjabeessinu ufaaramsuu nu barbaachisa. Jaarmayni siyaasaa tokko akkasumatti uummata tokko waan ta'eef hiriirsee deemaa jechuun hin danda'amtu. Qabeenya isaa humna namaatii fi humna qabeenya Oromoo akkamittiin deebisee hojii qabsoo kanarra oolcha jedhee itti yaadutu irra jira. Dura humni isaa bakka tokko deemuu qaba. Hojii jalqabdan tanaa babal'achuu qabdi. Wanni isin gootan guddoo nuuf jajjabeessa. Karaarra jirra itti fufuun jira. Ka qophoofnu immoo mootummaa amma jirtu laaffisuu kuffisuu qofaa miti. Wanni cimuu qabna jennuuf wanni rakkoo hangammaan mudate irra aannee uf dura deemuu qabna jennuuf mootummaan itti aantu biyya san keessatti tajaajilamtu ta'u Oromoo quba qabne addi bilisummaa Oromoo quba qabne akka hin taane. Tamirga Oromootis akka taatu uf jabeessuu qabna kanallee dagachuu irra hin jiru.
So qabsoon reefu jalqabdii haa jabaannu rakkoo amma jirtu ra'aanuu qofaa miti tatti aantu murteessitoota olaanaa keessaa humni Oromoo tokko ta'uu qaba. Salfii duraatti lakkaa'amuu qaba jennee haa hidhannoo teenya jabeeffannu barsiisa leenjisa siyaasaa akkanumatti wantaana jechuu miti barsiisnis ni barbaachisa jaarmaa siyaasaa keessatti barsiisa leenjisa walqixxeessitu barbaachisa. Humna biyya keessa jirtu immoo dagachuu qabu. Isa ormaa jirra ammayee ka biyya ormaa jiru sagalee hedduu dhageessuu danda'a. Garuu gargaarsa ta'uu san beeknee humna biyya keessa jirtu cimsutti haa fuulleeffannu waan dhageeffatan galatooma.